Asha marka fuune kabajamtee fi jaallatamtoota keenya daawwattoota YouTube Ilaal TV akkam jirtu nagaa jirtanii iddoo jirtanitti nageenyi koo kan inni irraa madde isin akka qabisiin jecha argaa obboleessa kiyya wajjin asitti marii miira hawaasummaa jedhu qabannee dhiyaannee jirra. Hanga xumura sagantaa keenyatti akka nu hordoftan asumaan isin beeksisa. Mee gara obboleessa kiyyaatti isin dabarsa. Egaa tirii sigistiin jedhee si waamamu Usmaan Amboo kamirra filatte? Usmaan Amboo irraa filadha. Tole namoota maqaa haadhaaf abbaa nama baaftee nama filata. Maqaa kan ittiin dalagachuu fi moggaafannaa fakkaata kayyootu warra jechuudha. So har'a mariin keenya marii miira hawaasummaa jedha jechuudha. Mariin miira hawaasummaa kun egaa akkuma beekamu garoonfataan biyya keenya keessaa hawaasa keenya dhibaa akka jiru miidiyaa fuula hawaasummaa garagaraa irratti argaa jirra jechuudha. Innis maali? Inni taraa dura jechuudha baroota dabre keessa yeroo dargii keessa beerawii jechuudhaan ari'anii waan uummata qeerroo dirqiidhaan dirqisiisanii gara dirree lolaatti oofan tokko ture jechuudha. So osoo haati boottu, osoo abbaan boo'u, osoo obboleetti boottu dirqiidhaan jechuudha akka nama du'ee tokkotti warri sun sabbaree ilma isaa dhabne kan jedha jechuudha. Kun du'ee kun agartee biyya sanitti lafee isaa dhabamtee kan rabbiin guyyaa san azala jijjiiree fi rabbiin umrii dheeressee jedhe guyyaa irra dabarsee lubbuun isaa dheeratteeti warra isaa ijaan arga jechuudha. Sunniin warra carraa qabanii beeki. Kan carraa hin qabne caccabaniiti immoo kun kiraanchiidhaan deemee Itoophiyaa sana keessa kadhachuu jira jechuudha. Warra waraana argee jedhanii jechuudha. Namoonni beeka jechuudha. Ammas akkuma sanii yeroo ammaa kanatti biltiginnaaleen haala san adeemsisaa jirti jechuudha biyya keenyatti keessatti. Qeerroo dirqiidhaan adamsitee biyya keessaa guurtee gara dirree lolaatitti oofaa jirti waan jedhamu tokkotu dhagahamaa jira jechuudha. Osoo haati boottu, osoo obboleeyyan boottu, osoo jaartiin deessee mana keessa ciiftu, deettuu silaa tajaajila qabdu, deettuu sanirraa abbaa manaa qabanii fa'aa deemanii akka jiran kan dhagahaa jira jechuudha. Namoota hawwalii booyaa karaa irra deemaa jirtu fuula hawaasummaa garagaraa irraa argaa jirra jechuudha. Mee Usmaanoo kanarraa mee maaltu si dhagahamaati waan akkanaa kana dhageettu? Galatoomii yaada gaariidha kun waan namuu irraa dubbatee hubannoo hin qabneef kennuu qabaatu. Ammallee namni hedduun dhimmi kun waan dhimma laafatti ilaaluu jiranii. Kuni ani akka itti ilaalutti wanti kun dhimma waraanaa qofa osoo hin taane kaayyoo Oromoo balleessuuf qabatan san keessaa istiraateejii isa tokko. Istiraateejiin kun akka isaan qabatanii deemanii jiranitti karaa kamiinuu haa ta'u Oromoo cabsuudha kaayyoon isaanii. Kaayyoon uummata biyya sanii uummata warra Habashaa jennu warra eenyummaa kennan feenee kuni karaa fedhiin haa ta'u Oromoo cabsu. Oromoo karaa kamiin cabsan? Kan sobanii mindaagana sii kenninaa induroomtaa mindaagana nyaattaa waraana taatee kabajaa geeggattee jiraattaa waan meeqa itti haasa'aniiti dogoggorsanii gara dirree waraanaatti oofanii dhaloota haaraa dhaloota ammaan tana lafaa dhufaa jiru. Yoo dhaloota kana kan oofanii waraana fixan kan mana hidhaatti guuranii mana hidhaatti baasanii ajjeesan kan umrii isaa akka inni lamuu jirutti hin deebinetti akka inni lamuu dhalee ilmaan horachuu fuudhee dhalchee dhalee ilmaan guddifachuu hin dandeenye godhanii mana hidhaa keessatti laamsheessanii mana hidhaa keessaa gabbaasanii kun ammoo sodaa kanaaf jecha biyyarraa baqata kun ammootu ka uf beeke gabbaheetiin qabsaaya kan waraana poolisii addaadhanii leenjisanii ufumaanuma lamaa waliin dhayanii karama kamiinu Oromoo naa cabdu karama kamiinu kuni tooftaa waraanaa fi rakkina waraanaatiif qofa osoo hin taane ka ilmaan tana dirqiidhaan gara waraanaa oofu jiran karaa ittiin Oromoo cabsan yoo kana humna ho'aa kana keessaa guuranii fixan wanni Oromoo qabsaa'u jiru. Kana jechuun Oromoo cabde. Yookaan asii poolisii addaa jedhanii ijaaranii kun uummataaf qabsaa jedhee kan bosona jiru woboon asiin qabsaa poolisii addaa ilmaan Oromoo tanaaf woboon uummata Oromootiif qabsaa'u kana walitti ergan ufumaa wal hafixu ufumaa lafarraa wal balleessuudha kaayyoon.
taan ammootu achi fuudhanii ristii Amaaraa deebisuuf jecha naannoo Amaaraatti erganii achi fitan. Ka guyyaa tokko rasaasa dhaga'ee hin beekne guyyaa 10-15 olii gaffisiisanii yuunifoormii waraanaa itti uffisanii ka qawweemmaan garamii tokkaatii akkamii tokkaatii hin beekne cufa fuudhanii dirree waraanaa geessu jiran. Kuni waraanaaf erganii jechuun dandeettu yookaan. Maali? Kaayyoon isaa Oromoo matana cabsu karaa jabdeenaa jabdu. Istiraateejii kana malee waraana leenjisanii waraana biyyattii godhuuf osoo hin taane Oromoo cabsuudhaaf akkanatti ilaalaan. Tole galatoomiyaan kee bareedaanis kanuma kanaan addatti hin qabu wanni natti mul'atu kanuma. Isaan keessaa akkuma beektu jechuudha. Mootummaa naannoo Tigraay wajjin jechuudha. Bilxiginnaan wal lolaa kan jirtu jechuudha. Kun immoo dhimma biyyaati miti kan ilaalchisu jechuudha. Dhimma lolaan dhumuullee miti. Dhimmi kun dhimma dippiloomaasii yookaan karaa nagayaatiin waliigalteedhaan ilaa fi ilaadhaan xumuranidha jechuudha. Kan ammoo hangoo isaan irraa qeerroon buusee warra sun hangootti ni deebina kan jedhu yoo taate bilxiginnaa osoo hin ta'in qeerrootu waan san hin hayyamne jechuudha. Mootummaa bilxiginnaa osoo hin ta'initti akka gamtaa sabaaf sablammoota biyyattii saniitti hin hayyamne jechuudha. Kuni osoo akkasitti beekamu kana gara dippiloomaasiitiin karaa nagayaatiin xumuruun osoo danda'amu mootummaan biyya bulchina kan jedhu kun jechuudha. Uummata Oromoo afaafajjeessuudhaa fi qeerroo kutaalee godinaalee garaagaraa irraa fuudheeti karaa dirree lolaa oofee fichisiisaa jira jechuudha. Kun immoo diinni kaleen irra dalagaa ture. Caalatti ka diinni nu madeesse caalatti madaa diinaa san irra dhaabbateeti soqidda akka madaa Oromoo irratti firfirsaa jiruuti jechuudha. Mootummaan bilxiginnaa kan inni itti ilaalamu jechuudha. Kana qofaa miti Wallagga keessatti waan hamaa dalagaa ture. Gujii keessattis waan hamaa dalagaa ture. Kun osoo akkanaan jirutti ammoo bifa addaatiin jechuudha. Qeerroo guureeti jechuudha. Kan dirree lolaa, kan dirree qabsootti oofeeti jechuudha. Qotee bulaa ilmaan hiyyeessaa kan fichisiisaa jiru jechuudha. Kun immoo garamitti deemaa jirti biyyi keenya kan jedhu kan wal lole hawaasaa miti. Fakkeenyaa uummanni Oromootiif uummanni Tigraay wal lolan qaban. Kan wal lole eenyuunni warra kaleessa TPLF ergachaa tureetu har'a isaan wajjin wal lollaanii walitti afaan deebi'aniiti ofiif wal lolaa jiran jechuudha. Jidduu kanatti hawaasa nagayaa dhiibbaa irraan ga'uu jiran jechuudha. Qeerroo fichisiisaa jiran jechuudha. Kaleessa walii galaniiti jechuudha kan uummata keenya miidhaa turan jechuudha. Oppadiyoon kaleetii fi TPLF kalee jechuudha. Har'a garuu isaan waan irratti wal dhaban dhimma mataa isaanii qaban jechuudha. Fakkeenyaaf akka nama abbaaf ilmi wal lolee jechuudha. Oppadiyoo fi bilxiginnaa jechuudha. Gara takkatti illee ni qabu jechuudha. Akkanuma kun maali jennaan kaleessa kan Oppadiyoo tanaayyuu uume eenyuunni TPLF jechuudha. Har'a immoo faayidaa irratti wal dhabnaanii afaan deebi'aniiti hawaasa nagayaa walitti kakaasanii walitti madeessuu jiran jechuudha. Kana jechuun immoo maali inni uummanni jalaa didee jechuudha. Uummanni Tigraay fi uummanni Oromoo nuti waliin lollu jedhaniiti siyaasa isaanii san jalaa fashalsan jechuudha. Siyaasa bilxiginnaa siyaasa TPLF san jalaa fashalsan jechuudha. Kana jechuun maali inni kaleessa uummata Oromoo goobana daacee Minilik wajjin firoomuudhaan harma hooluudhaan jechuudha. Uummata Oromoo harkaaf harma mursiisee jechuudha. Kan karaa nagayaatiin kan lolaan kan cabsisee godhee jechuudha. Duuba uummanni Amaaraatiif uummanni Oromoo istiin haga ammaatitti madaa irraa kan ka'e walitti araaramuu dadhabaniiti hanga hamma ammaatitti jechuudha. Walitti siqanii qalbii xaliilaan wal wajji jiraachaa hin jiran jechuudha. Kuni maal inni madaa kaleessa sababii goobana daaceetiin Minilik irraan tarkaanfatee goobana daaceen irraa waan san nurratti geggeessarraa kan ka'e jechuudha. Har'as immoo fakkaatuma sanii Abiyyiin uummata Tigraay wajjin uummata Oromoo wal dura dhaabuuf yaalee ture jechuudha. Uummanni Oromootiif uummanni Tigraay immoo jalaa didan. Lolli kan eenyu ta'e kan bilxiginnaatii fi kan TPLF direct lola abbaa fi ilmaa ta'e jechuudha. Faamiliin biraa keessa hin jiru beeki. So warri kun mee akkamiin xumuratanii biyyattiin sun akkam taate haalli uummanni keenya keessa jiru kun akkamitti ilaalta waan kana? Galatoomii yaada bal'aa tokkotti illee
Wanni jiru duruma dhaaba siyaasaa jechuun kaampaanii. Kaampaanii yeroo fedhe kasaaruu danda'a. Yoo fedhe duroomuu danda'a. Kaampaaniin TPLF kuni biyya san kontiraata yerootiif fudhatee ture. Egaa kontiraata yerootiif fudhatee dhaabbilee akka OPDO, Baay'een jedhan warra Amaaraa kana, warra Sumaalee kana dabalatee warra Beenishaangul kanneen dhaabbilee uummata kanneenii sablammoota kana kaawwan ammootu deeggartoota dheeti of jalatti raree akkas biyya san deemsisaa ture. Xiqqoo waan diimokiraasii fakkaatu wayitii, waan fakkaatu wayitii. Ammaan tana abbaan kaampaanii sun hin kassare. Wanni isa kassarse uummatatu daldala isaa kana siyaasa isaa kana irraa bitachuu dide. Eega uummanni irraa bitachuu didee bifa haarawaan haarawomsee daldala kanaan deemsisaa jedhu OPDO'maan kaleessa kaampaanii kana keessa qacaramtee hojjetaa turte kaampaanicha irraa bitte. Kaampaanicha irraa bitte kana haala jijjiiree kaampaanii kana hojjedhaa jettee kaampaanii kana jijjiiree hojjedha waan jedhuun fudhatte. Kaampaanicha jalli jijjiirtee fudhatte ka dur TPLF dalaytu caalaayyuu gatiin isaa harkaa gadi bu'e. Wanni isaan dalagaa jiran. Isaan fakkeenyaaf Itoophiyaa takkatti afaan tokkocha aadaa takkatti amantaa tokkocha haga deemuu barbaada. Haga saniitti haga gabbaanii uummanni kun sheexanaa akka sheexanaatitti amma booda uummata kana lafarraa balleessinee ilmaan teenya isiin sodaachisuu qabnaa kana cuufa haga jedhan takka. Kuni jalqabbiin isaanii maali? Dhaaba OPDO jedhu kana qofa osoo hin taane kuni istiraateejiin kun ka warri nafxanyaa kalee gaafa Minilik lafa kaawwate Hayila Sillaaseen yaale Mangistuu Hayila Maariyaam yaale kun cuftuu dadhabanii TPLF irraa fudhattee haga tokko biyya san ganna 27 xiqqoo fuula diimokiraasii fakkeessaa jiraachiftee jirti. Ammaan tana deebi'anii jaarraa tokko booda of duuba deebi'aniiti waan san itti fufsiifnaa. Waan kana uummanni irraa bitachuu dide. Itti si dhufa eeggaa fi kan kee irraa bitachuu dide. Kaampaanicha karaa duraa san irraa jallisanii karaa biraatiin oofna jedhanii itti siin dide. Abbaa kaampaanii gaaf duraatiin deebi'aniiti wariis nu sirraa binneen san akka nu deebisiiti. Abbaan kaampaanii duraa kun jiraatee jennaan biyya tana keessa hojii tokkollee sochoosuu hin dandeenye waan jedhanii agartee kanaan deebanii TPLF wal dhayuun ka dhufe. Wanni isaan irra waldhaan guddooni humna diimokiraasii biyya san keessatti walqixxummaa biyya san keessatti fedhuu fi humna ana malee homaan jiraatiin jedhu jechuudha. Humna ana malee lafa tanarra uumama tokko mirga takkallee qabaateen jiraatiin nuun qixxaayeen jiraatiin jedhuu fi warra namni maafiyaa guruppii wal ari'atu jechuudha. No. TPLF maafiyaa guruppii jechuun dandeenya. TPLF haa diqqaattu ganna 27 dabarte walqixxummaa sabaaf sablammootaa haga tokko fiddee turte. Haa qabeenya saamtu, haa nama hiitu, haa nama ajjeeftu. Walqixxummaa sabaaf sablammootaa xiqqoo haga tokko fiddee waan naannolee jedhu daangessitee isteet jedha nama biyyoonni gurguddatan kun isteeta jedhanii akkasii beekamu. Naannolee kana hundeessitee naannoleen bulaa turte biyyatti. Pireezidaantii mataa ofii qabaattee bulaa turte. Pireezidaantii mataa ofii ka jedhan kana ammootu ofii isaaniitti akka fedhanii ajajaa turan. Amma deemaa jiru kun waan pireezidaantii jedhamu sanis balleessee sirna kiingiitiin sirna nugusaatiin bulchuuf biyya san. Sirna qeenxee jedhamu saniin bulchuuf TPLF wal dhoofte. Wanni TPLF irraa jalqabaniif sabaaf sablammoota diimokiraasii biyya sanii feetu walqixxummaa federeeshinii biyya sanii feetu keessaa warra aangoo irra ture kanatu xiqqoo humna qabaa, isaantu waraana qabaa, isaantu meeshaa waraanaa qabaa, isaantu mallaqa qabaa, isaan kana cabsineeti uwwamaa harkaan qabanii akka fedhe goonaa kaayyoon isaanii guddoon bakkuma tana. Isaan kana humna qabaa, isaan kanarraa jalqabnee jara dhabamsiifnee achi booda kuwwan oma takka akkuma isaan jedhan galabaa qaban daaraa goonaadha. Lola akka isaan tilmaamanii deemuu hin dandeenye. Akka isaan jedhan san Tigraay dhabamsiisanii warra Tigraay dhabamsiisanii as deebii hin dandeenye. Kasaaraa isaanii yaadiltu isaan mudate. Duba mee kanarratti Usmaanii akkuma beekamu mootummoonni Itoophiyaa jechuudha. Hangoo irraa yoo bu'an yookaan immoo ari'aman biyya keessan ta'an yookaan ni ajjeefamu yookaan biyyarraa baqatanii biyya hunda wayii seenu gonkumaayyuu biyya san irratti kabajamanii mootummaa keenya kan durii Itoophiyaa bulchaa ture hin jedhaman. Kun amma akka seenaa Itoophiyaatti hin jiru.
Kuni maalirraa madda jettee dubbii isaanii achi qorattee jirtu. Mootummoonni hangaawwan Itoophiyaa hoogganan tokkolleen isaanii hojii gaarii waan hin dalagne. Hojii gaarii yoo dalaganii ofirratti waan of amananiif waan hunda keessatti biyya isaanis gadhiisanii hin deeman. Innis hin du'an. Fakkeenyaaf waan gaarii tokko yoo dalagde, wanni kana immoo yoo uummanni si dura dhaabbannoo kan godhu taate dabarsitee hangoo yoo kennite, ati biyya san keessatti kabajamaadha. Biyya san irratti kabajamteeti hanga gaafa duutee lubbuun ta'e dhabamtuutti achitti biyya teessan irratti kabajaan jiraatta jechuudha biyyi nama irra jirtu. Garuu san wanni isaan hin goone mootummoota Itoophiyaa kana jalarraa hanga gubbaatitti yoo laattu hangawoota Itoophiyaa kana yoo hangoo irraa bu'an yookaan biyyarraa ari'aman yookaan immoo ni ajjeefaman. Nagayaan biyyattii san irratti tasgabbiidhaan hangoo gadhiisanii biyyattii san irratti kabajamanii walga'iin jiraatu yookaan ayyaanni jiraatu mootummaa keenya kan duraanii jedhanii hin leellifaman hin dhaadhafaman hin jiru akka seenaa Itoophiyaa keessatti. Kuni akkuma siif kaasisanii hojii gaarii waan hin dalagneef wal nyaataa deema jechuudha. Wal ajjeesaa, wal dhaalaa, wal ajjeesaa, wal dhaalaa jechuudha. Garuu gaa yeroo amma keessa jiru kanatti immoo silaa mootummaa Oromoon keenya akka seenaatti jechuudha. Qeerroon mootummaa TPLF san caccabsitee namicha kana irra feeti jechuudha. Namichi kun hin jijjiirame jechuudha. Qabsoo qeerroo san kararraa miliqsee gara biraatti jallisee jechuudha. Silaa qeerroo wajjin wal ta'ee hayyoota hoogganoota heedhe gabbaasee wajjin mari'atee Tigraayin waan hunda wajjin kan nagaan deemu taate wanni sadii hin jiru jechuudha. Yoo hawaasni isaan feene hawaasni bal'aan isaan feene dhiisee biraa bu'ee lafa tana agartee nu nyaattee nufitti malee namni nyaatee isiin fitu jechuudha. Wanni inni irratti diduu fi hangoota irratti didee kaan ajjeesee kaan biyyaa baasee kaan hidhuu fi akka sirni agartee kingii sun sirni nafxanyoota duraanii sun jechuudha. Akka kabajamuu fi akka deebi'uuf dhiibbaan duuba isaa jiru sun agartee dirree baheeti hawaasatti waan mul'ateef hawaasni itti fincilee jennaani kan isatti fincile sani kan mana hidhaatti kan ajjecha kan biyyarraa baqachiise. So kuni mee hawaasaaf hojii manaa haa ta'u. Nuti mee akka nama tokkotti akka ilma Oromoo akka dhala Oromoo tokkotti akka qeerroo Oromoo tokkotti qeerroo biyya keessaati maal dhaamna? Yaada sama qabxe kanarratti waan xiqqoo tokko sii dabala. Nuti waan dhaamnuuf hin qabnu isaayyuu waan nuuf dhaaman qabaatan malee biyya san keessatti akka seenaa ta'ee namicha amma Hayilamaariyaam Dassaaleny jedhan kana eega mallastu yangoo qabatee gaafa Abiyyiitti biyya san irra ture kana biyya san keessatti namni guyyaa takkaafis biyya san bulchee biyya san keessa jiraate namicha kana qofa. Maaliif jechuun harki nama kanaa qulqulluu ta'uu isaa agarsiisa wanni kun. Konfidensii ofitti amantummaa an badiin an dalage ofii kiyyaa beekaa badiin dalage jiru waan jedhuu fi abbaa badii dalage kana ifaan ifatti ebaluutu badii kana dalage waan jedhu waan beekuuf haga biyya san keessa taa'uu danda'e. Kun ammoo wanni biraa harka isaatiin badiileen dalagames jiraatu badii kana siif dho'isinaa deebiin waliin hojjedhutu jira. Agartee badii kanaaf ittiin gaafatamtu kottuun wajjin hojjedhu. Sirna qeenxee kana galmaan gahe kanarraa waan fudhatama argatee fi inni kana fudhatee fi biyya san keessa jiraachuu danda'ee jira. Warri TPLF yommuu wanta akkanaa kana waliin geggeessina sirna qeenxee gaddeef nan waliin hojjedhaa kana irratti didan. Adeemsa biyyi sun deemtu beekan. Seenaa biyya sanii kalee irraa kaasanii agadhaatti beekan. Warri amma har'aan tana biyya guutuu waraanaa waliin gahe kuni tokkoffaa humnumaa waa cufa godha jedhanii amanuu isaaniiti. Humnaa waan cufa waraanaa waan cufa hojjechuu ni dandeenya jedhanii amanuu isaaniiti. Wallaalli isaa ta'anii tokkoffaa. Lammaffaa seenaa biyya tanaa biyyi tun akkamitti ijaaramte akkamitti sadarkaa kana geette kan jedhu yaaduu dadhabuu isaaniiti. Inni sadaffaa uummata namichummaan amma aangoo gubbaa jiru Abiy Ahmed kuni uummata keessaa bahe fedhu Oromoos ta'uu baate uummata keessa dhalatee guddate uummata qabsaa'ee aangoo kana isaa kenne ganee uummata kanayyuu in cabsaa uummanni uummata faayidaa hin qabne jedhee muratee gabba'u isaati. Wanni guddaan har'a biyya tana qilee keessa isiin jiru. Waan kalee sabaaf sablammiin biyya sanii itti dhumtee ofirraa jijjiirte har'a hin dandeenyaa deebifna jechuun kabara jaarraa dukkanaa sanuu hin danda'amin
amma kanaafatu irraa argannee karaa fuuluma miidiyaatiin yaada jiru waliin gahuu dandeenyu kanatti sirna nama nyaata sirna afaan tokkochaan aadaa tokkochaan amantii takkatti nama jiraachisu san gad deebisa jedhee yaaduun isaa wallaala seenama takkarraallee akka hin beekne ta'uu isaa aadaa fi akkaataa amantaa uummata kanaatiin cuuphamee achi keessa jiraachuu isaa si agarsiisa. Waan dura kaafnerraa yoo dhaamu wanni dhaamnu jiraate ilmaan Oromoo kan gowwoomfamanii gara dirree waraanaatti oofamaa jiran kun ka fedhaanis deemu ta'ee ka dirqamaan deemu. Yoo fedhaan ka deemtu taate suni sima ofirra murteesse murtima kan keesse sufumaaf murteessite. Wanni ati fuuf murteessite maali? Du'a takki booji'amu lammaffaa hiyyummaa keessa caccabdee jiru waraana mootummaa san jiraachuu yoo lubbuun jiraachuu iyyuu carraa qabaatte. Aadaa fi akkaataa sirni biyyi sun fedhu fudhattee waliin jiraachuu. Ka dirqiinsi oofan dura nafala barbaadadhu deemite ummata keetiif du'isi. Gootummaan faarfamtaa deemi wobotti dabalame. Kanuma dhaamaa warra humnaan deemu warra fedhaan deemullee deemiti wobotti dabalame. Karaan si baasu karaan saba keetiif itti faayidaa buuftu kana waraanni atadha biyya namaati daangaa namaa deebisuuf deemtu tokkollee hin jiru. Deemiti saba keetiif absaayi wobotti dabalame raana. Kanuma jecha. Tole egaa kabajamsaa fi jaallatamtoota keenya daawwata keenya egaa waan hangaman hordoftanii fi galatooma isiniin jecha qophiin keenya gara goolubaatti deemaa jirra. Egaa osoo hin goolubiin duraan illee dhaamsa xiqqoo tokko isiniif dhaameetiin bahuun barbaada. Innis qeerroo biyyaatiif jechuudha. Qeerroon biyyaa of eeggannoo cimaa godhuu qabda. Mootummaan kun ni kufa. Seenaan hin kufu. Keessattiyyuu warri qeerroo qabdanii dirqiidhaan bulchistan jechuudha. Hoogganoo warri akka poolisii, milishaa gandaa akkasuma immoo warri itti gaafatamummaa kana qabdan jechuudha. Seenaa keessanii xureessinaa hanga abbaa torbaatitti seenaan dhiqatanii namarraa hin bahu. Kanaaf ilmaan Oromoo hin dararinaa. Ilmaan Oromoo hin dararinaa. Ka diinni darareeyyuu ni ga'a. Homaan fidanii isuma kaleessaatii hin jedhinaa. Dhaloonni haarofni qaramee jira. Yeroo kana teknooloojiin guddatee jira. Seenaan galmaa'eet isiniif ta'a. Hujii hamaa irraa of qusadha. Hujii hamaa irratti hin hirmaatinaa. Qeerroo hin dararinaa. Haadha hiyyeessaan booccisinaa. Nama ilma tokkicha qabu ilma isaa irraa fuudhuudhaan awwaalchan dhoorginaa. Deettee mana ciistu ilmoo isii wajjin hin dararinaa. Ani kan isiniif dhaabu kanuma qophii keenya kan hangamaa duratti yaada tokko yaada siif kaasuutu jira. Irra mari'annu. Amma abbootiin gadaa naannawa tokko irraa gabbaateeti waraana bilisummaa Oromoo kanarratti diinummaa labsuu jirti. Mee waraana kanarratti diinummaa labsuun abbootii gadaa ofiin jedhu kuni maal hidhataniiti maaltu itti fakkaateeti akkamiin yaaddaa maaltu keessaa sitti mul'ata warra waraana uummataaf dhaabatee beela bulee qabbana keessa bulee uummata kanaaf lubbuu takkattii kennuuf manaa bahe yoo gabbayee ka abbaa gadaati jedhaniini gabbayee diinummaa labsu maal jettamee kuni yaada gabaadha. Osman kiyya yaada gabaadha. Maal inni abbaa gadaa saniyyuu biltigina ummati. Abbaan gadaa inni sirrii hin jiru. Abbaan gadaa inni sirrii mootummaas bakka hin bu'u, abaawoos bakka hin bu'u. Mootummaa maal inni abbaa gadaa jechuun hayyuu nama waa hayyisu jechuudha. Warra waa hayyisu jechuudha. Warra kara maanguddummaatti kara nagayaatti waa hundaayyuu kara nagayaatiin fixu jechuudha. Mootummaa osoo hin ta'initti humna mootummaatii olii jechuudha abbaan gadaa inni sirriin jechuudha. Kunniin abbaa gadaa osoo hin ta'initti warra mootummaan akka rabbiin aadamiin biyya irraa cuummee uummatti agartee mootummaan cuummee uummateedha. Abbootii gadaatii miti kunniin. Osoo abbootii gadaa ta'an taate abaawoon haa baduu, biltiginaan haa baduu, maarreen haa baduu iyyuu hin jedhan. Dhimma mootummaa keessa, dhimma siyaasa keessa iyyuu seenu abbaan gadaa. Maalinni gadaan heeraa fi seera qaba. Sirriitti ijoollummaa keenyaan abbootiin keenya nu barsiistee jirti. Sirni abbaa gadaa, sirni bulchiinsi abbaa gadaa dhimma siyaasaa kamiyyuu keessa seenuu qabu. Kuni warra mootummaan uumatee humna mootummaa duuba taa'ee geggeessaa jirudha jechuudha. Abaawoon haga uummanni Oromoo jiru abaawoon hin badu.
haga qeerroon jirtu haga Oromoon dhalattu abaa woboon hin badu. Kuni sirriitti jala sararanii beekuu qaban. Gaafa abaawoon abbaa biyyaa taate walqixxummaan Itoophiyaa san keessatti dhufte. Gaafa qeerroon agartee woboon waraana bilisummaa biyyattii sanii yookaan waraana raayyaa biyyattii Itoophiyaa sanii taate Itoophiyaan nagaa ni taate. Achiin gara kaanitti woboolleen hin badu, abaawolleen hin baddu akkanumatti waltumna. Kuni kan. Galatoomii anillee yaaduma kanarratti waan xiqqoo tokko dabaladhee dhaamsa akka dhaamsaatitti yoo arginu biyya teenya keessatti kennumatu hidhatee wal ajjeesa. Diinni keenya ammoo kammaan ollaa kenna. Magaalaa keessatti killee wal nyaachisa. Aanan wal obaasa. Wal leenjisa. Leenjisaa seera qabeessa godhate. Doormii bareeda tolfatee bakka bultii tolfate. Ka qorri isan tuyne. Seera qabeessaan leenjifatee Oromoo irra bobbaasa. Oromoon ajjeesa. Fakkeenya naannawa Walloo Liyyuu Haayilii Amaaraatu seera qabeessaan leenjisaniiti Oromoon fixan Oromoon buqqisan Oromoon ajjeesan. Kenna ammoo ka ufii isaatiiyyuu muratee saba kanaaf jecha gadi bahe ka abbaa gadaa jedhaniintu gabbaheeti diinummaa itti labsa. Inni lubbuu isaa kennee gabbahee siif saaya ati diinummaa itti murtee diina jettee isa labsitu. Haga akkanatti deemuun jirtu haga abbaan dhugaatiif ilmi Oromoo dhugaa qofti Oromoo keessatti hafutti Oromoonis qabsoon dhiiftu woboonis hin badu woboonis diinaa miti diinni abbama diinummaa wobotti labsu sani diinni kaadirema mootummaa ummanni Oromoo guutuu wanni beekuu qabu abbootii gadaa wanni jedhanii akkasumas abbaa amantii wanni jedhanii Oromoo afoof jaarsummaan olii gadi hin deeman kaadiroota mootummaa warra mootummaan bitate ittiin isin sobu ittiin isin ajjeesu ittiin maqaa isin baafatu ta'uu beeytanii abbootii gadaa warra ofiin jedhee akkasii taala akkasii saniin deemu siyaasa mootummaa geggeessu naga ummataatiif hin dubban rakkoo ummataatiif hin dubban gaafuma mootummaan waanuu dubbadhu jedhee wafa gabbahanii sanuma haasayanii dacha'an gaafa Oromoon kufa Oromoon dubbanne gaafa Oromoon hidhamu Oromoon dubbanne gaafa Oromoon ajjeefamu Oromoon dubbanne gaafa Oromoon buqqaatu Oromoon dubbanne gaafa Oromoon beeloftu beela Oromoon dubbanne kuni abbaa gadaa osoo hin taane kaadiree mootummaa ta'uu hubadhaa ofirraa dhoowwaa tanuma isinii dhaabaa akka nama tokkootitti galatooma. Tolegaa kabajamsaa fi jaalatamtoota daawwattoota YouTube ililleetu qophii keenya kan hanga ammaa nu hordofaa turtan asumaan goolabnee jirra. Warroonni chaanaala keenyaaf haarawaa taatan subscriber, like, comment, share godhuudhaan akka nu jajjabeessitan isiniin jenna. Har'aaf qophiin keenya asumarratti xumurree jirra. Nagaan nu turaa.